Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amanna. Amiin. Jaalatamootaa, kabajamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqa keenya fayyisaa keenyaaf galanni ulfini teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Ergamoonni haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam wareegamtoonni raajonni akkuma aangoo fi aaboo isaaniitti maqaan isaanii kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e kan waliin barannu mata dureen barnoota keenya kutaa salgaffaa ganama qabamu barsiisaa abbaa keenya Malaaka Minkiraat Girmaa Wandimmuutiin hafuura tooftaa daabiloosiin ittiin mo'annu akkaataa tooftaa hafuura hamaa ittiin injifannu kutaa 8ffaa yeroo darbe baranneerra kutaa salgaffaa isaa guyyaa har'aa waliin ni baranna jechaadha. Yeroo darbe hafuura zaarii imaltootaa fi konkolaachistoota irratti miidhaa isaan qaqqabsiisanii kan jedhu laalleerra. Guyyaa har'aa kana isuma kaasnee walumaan itti fufna. Anaaf dubbatti afaanii isin immoo gurrattiin dhageessan gooftaan keenya uumaan keenya hunduma keenya nuuf haa kennu. Waan namaarraa Waaqayyoon isin haa eegu jecha guyyaa har'aa kana hafuura zaarii fi mallattoo isaanii jedha. Horiisaa hafuura zaarii fi mallattoowwan isaanii kan isaan ittiin mul'atan jechaadha. Waliin ni baranna kutaa salgaffaa. Anaaf dubbatti afaanii isin immoo gurrattiin dhageessan gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos hunduma keenyaatiif haa kennu. Egaa akkuma beekamu hafuurri zaarii kun dhiiga dhangalaasuudhaan lafee lulaasuudhaan kan inni beekamudha. Yeroo baay'ee gochaan isaa isa kanadha jechaadha. Gochaan isaa dhiiga gahaa yoo argate malee yookiin immoo dhiiga yoo dhangalaase malee gabbarri yoo ta'eef malee isaaf kabajni addaa yoo laatameef malee wantoota bifa qaban gosoota beeladaa keessaati akka isaa kennan ni barbaada. Kana bira darbee tokkoffaan dhiiga yoo lola'e malee dhiigni yoo dhangala'e malee gabbarri yoo isaaf ta'e malee gosoonni uffataa garaagaraa yoo isaaf kenname malee hin jaalatuu jedha. Yoo kana ta'e malee fedhi isaa isa kanadhaa jedha. Inni biraan uffatoota gosa garaagaraa keessuma diddiimoo ta'an baay'isanii xilanni isaanii yookiin immoo kuulli isaanii seeraan mul'atu. Namoota hafuura zaarii yookiin immoo hafuura qaallichaa kadhaan qabaman ilaala. Uffata isaan uffatan xilanni isaanii diimaa bifa nama hawwatu ofirraatii qabu yoo ta'e malee hin jaalatan yookiin immoo urgaan isaa baay'ee miidhagaa kan ta'e malee urgaa baay'ee miidhagaa ta'e yoo isaanii qophaa'an malee hin jaalatanii jedha. Inni biraan amaloota dabiinsaa fi amaloota hamaa kan ta'e kan dhaalanidha. Namoonni akkasii kun namoota amala badaa dabiinsa jal'ina waan badaa yaadanidha jedha. Maatiin isaanis ijoolleen isaanis yoo abaaran malee yoo dhiphatan malee yoo aarsan malee yoo ori'an malee kan ittiin tolle namoota tokko tokko ilaalaa. Egaa akkuma beekamu kan abaare abaaramaadhaa jedha wangeelli keenya. Namoonni tokko tokko sa'aatii 24 ijoollee isaanii abaaruudhaan balaa konkolaataa sitti haa fidu, si haa cabsu, si haa waraanu, si haa ajjeesu, si haa barbadeessu jedhu. Namoonni akkasii amala akkasii qaban kun hafuura zaarii yookiin immoo hafuura qaalluu warreen qaban kun yeroo baay'ee afaan isaanii keessaa abaarsa malee eebbi hin ba'u jedha. Yeroo baay'ee ijoollee ni abaaru, ijoollee ni ori'u. Inni biraan gabbarsuun isaanii rakkinaatiin, dhabiinsaatiin uffatoota garaagaraa yoo dhaban
Hafuurri kun tuffiidhaan waan isaan fudhachuuf didan itti fakkaatanii kanarraa kan ka'e fedhi isaanii otoo hin guutiniif yoo hafe yeroo isaan callisan yeroo ayyaanawwan garaagaraa waqtiiwwan ayyaana garaagaraa eeguudhaan abbaa warraa haadha warraa walitti buusuudhaan ijoollee abbaa warraatiin walitti buusuudhaan dhiiga isaanii ni lolaasuu jedha. Minaalbaat namoonni tokko tokko yoo jiraattan kana ilaaluu dandeessu. Naannaa keessanitti yeroo ayyaanni waggaa ga'u yeroo hundumaa jeequmsa kan ta'u, yeroo ayyaanni waggaa ga'u yeroo hundumaa walitti bu'uu kan ta'u, abbaan warraa haadha warraa ijoolleen ijoollee irratti lolanii dhiiga walii lolaasuu jedha. Kun maalirraati ka'a? Hafuurri zaarii yookiin immoo qaalluu jennu kun gabbarsa isaa kennamu, uffata isaa laatamu, iddoo isaa laatamu, kabaja iddoo isaa laatamu gaafa dhabu kana raawwataa jedha. Abbaa warraa haadha warraa irratti kaasee dha'ee akka ishee buruqsu, akka ishee dhiigsu, abbaa ijoollee irratti ka'ee waa darbatee yookiin dhagaa darbatee yookiin dullaan dha'ee akka isaan buruqsu, akka isaan dhiigan ni taasisa. Kun immoo ayyaanota waggaadhaan dhufan eeguudhaan jijjiirraa baraa ta'uu danda'a, ayyaana masqalaa ta'uu danda'a, ayyaana gannaa ta'uu danda'a, faasigaa ta'uu danda'a, dhalachuu haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii ta'uu danda'a. Egaa akkuma beekamu akka irratti hin beekamne immoo ayyaanota waggaan kabajaman maqaa waaqayyootiin da'oo godhateetu gochaa kana raawwataa jedha. Fakkeenyaatiif maatiin tokko keessatti ayyaana qulqullicha Yohaannisii ayyaana kana gammachuudhaan yookiin immoo jijjiirraa baraa kana gammachuudhaan akka hin jijjiirreedhaaf jara bultii ayyaanichaa manaatii akka ba'an ni taasisa. Haati warraa gaafa ayyaana jijjiirraa baraa kana manaa baatee manni isaanii cufaatti akka oolu, gammachuudha otoo hin ta'in gaddaan akka oolan isaan taasisa. Kun yeroo baay'ee naannaa baadiyyaatti sokkuu jedhama. Haati warraa abbaa warraa dhiistee ayyaanni gaafa dhaqu gahu ni sokkiti. Abbaa warraa maal godhaa? Abbaan warraa waan dhiyaachuu qabu ayyaana kanaaf wanta hin barbaachisne akka inni hin guunne, akka inni hin taasisne gochuudhaan haadha warraa ari'ee manaa akka baasu, haadha manaa rukutee cabsee akka ishiin dhiigdu akka taatuuf, ijoollees immoo akkuma kana akka isaan nagaa hin arganne ni taasisaa jedha. Kuni horii isaa daabiloosidha. Zaariin mataan isaa iyyuu abbaa warraa taasisee abbaa warraa kana gaafa qabatu waan tokko isinitti himaa. Abbaan warraa zaariin dhalaa isa abbaa warraa godhattee yoo qabatte akka inni haadha warraa hin jaalanne, akka inni ijoollee isaa hin jaalanne, seeraan bahee seeraan akka hin galle, sa'aatiin bahee sa'aatiin akka hin galle, akka dhugu haadha warraa waliin akka waliin galle, siree irratti ciisicha irratti saalquun namti irratti illee akka isaan waliin hin galle godhuudhaan isheen deemtee ofii immoo dhuunfattee haadha warraa taatee waliin jiraachuudhaan gochaa kana raawwattii jedha. Horii isaan daabiloos kun yookiin immoo hafuura zaarii kun bifa kanaatiin ni mul'ataa jedha. Namoonni waan simataniidhaaf ayyaana kana irratti seera inni biraanis dhibeewwan garaa garaa uumuudhaan maatiin sun ayyaana kana seeraan akka hin kabajne dhiphinaa fi aariidhaan jalqaba baraa kana irratti haa jedhee yookiin immoo ayyaana kana irratti guyyuma sanaa eegalee waraana isaan irratti banaa jedha. Kanarraati kan ka'e namni dhuunfaa sun bakka ayyaanni kun naaf hin taane yookiin immoo bara jijjiirraa haaraa baraati yoo ta'e barri kun bara kana barana bara koo miti jechuudhaan abdii kutuu eegalu jechaadha.
barri kun anaaf hin taane, barri kun anaaf gaarii miti jedhanii akka isaan aaranii fi abdii kutan isaan taasisa. Isaanis immoo afaanitiin ofitti moruu eegaluu jedha. Hafuurri zaarii kun immoo hafuura seexanaa biraa harkisee galchuudhaan hafuurota moraa kan galchu mataa'uma isaa ta'aa jedha. Namni kun afaan isaatiin bakka barri kun bara koo miti, kan koo ta'uu hin danda'u, barri kun yeroon kun barri kun jedhee erga inni dubbateen booda hafuuronni zaarii kun immoo hafuurota biraa hafuura moraa mataa isaanii ta'an maal godha jedhaa? Kan galchu yookiin immoo kan affeeru ta'aa jedha. Zaariin immoo hafuurota biraa kana atattamaatiin harkisuu fi galchuudhaan amala akkasii kan qabu waan ta'eedhaaf daabiloosis namicha kana aarii isaarraa kan ka'e kan koo hin ta'u jedhee kan dubbate gargaarsa moraatiin simatee waggaa sana guutuu nama kana dhiphisaa ba'a. Rakkoo gidiraa gadadoo itti baay'isa jechaadha. Yeroo tokko tokko abbaan abaluu ayyaana waggaatiin haadha manaa isaa manaatii baasee jedha namoonni baay'een. Namoonni tokko tokko ayyaana ga'anii nagaa erga dhabaniin booda guyyuma ayyaana sana haati manaa ayyaana waggaa dhufe kan dhiistee manaatii gadhiistee baati. Inni biraan obbo Abaluun daa'ima isaa ayyaana waggaatiin manaatii ari'ate kan jedhamu dhageenya. Rakkoo fi ka'umsi yaada kanaa garuu nuuf ifa miti jecha. Yeroo baay'ee wanta akkasiin ta'a. Namoonni baay'een ayyaanni gaafa ga'u ijoollee isaanii manaa baasanii ari'atan. Namoonni baay'een ayyaanni gaafa ga'u wallabdee uumamuun haadha warraa isaanii baasanii manaatti ari'atan. Rakkoon kun ka'umsi isaa sababni isaa maal akka ta'e otoo hin beekin nidha jechuudha. Lolaa fi jeequmsa kanaaf kan kana fakkaatan qabatee seenuudhaan diinni keenya daabiloos hafuurri zaarii jiraachuusaa garuu namni baay'een quba hin qabu. Namoonni tokko tokko immoo maatii isaanii ayyaana waggaatiin yoo dhufu ayyaanni waggaa yoo dhufu ni dhiphamtu yookiin immoo ni jeeqamu. Maaliif yoo jenne ayyaanni waggaa kun immoo naa dhufe akkuma bartee kommoo ta'uu hin danda'a. Dhiphina garaagaraa ayyaanuma waggaa eeggatee nama kana hin dhukkuba yoo ta'e yookiin haadha warraa yookiin abbaa warraa yookiin ijoollee yookiin immoo hunduma isaanii dhukkuba yoo ta'e ayyaanni kun otoo dhufuu baate anaa fidee kan dhufu rakkina gadadoo dhiphina malee fayyina miti jedhanii ni dhiphatu jedha. Ayyaanni kun immoo qaqqabe rakkoo isaa gidiraa isaa dhibee isaa natti fiduudhaaf. Ayyaanni kun immoo dhufe egaa eessa kona dhukkubuudhaaf jedhanii dursanii tilmaama kan laatan jiru. Maal jechuu qabu? Waaqayyoon kadhatanii Waaqayyo ayyaana kana ayyaana nagaa godhi. Ayyaana fayyidaa nu taasisi. Nagaa kee nu baay'isi jedhanii kadhachuurra ayyaanni kun immoo dhufe eessa kona dhukkubaa? Qorumsa maaliin na qaqqabaa? Maalin taalaata ayyaana kana irratti kan jedhan baay'ooliin isaanii jiru. Ayyaana kana gammachuun akka dabarsan hin taasisu, jeequmsaa fi dhibeedhaan rakkoodhaan akka isaan dabarsan ni taasisa. Baay'ee kan nama dinqu immoo ayyaanni kun ayyaana eebbaa erga darbeen booda ayyaanni kabajamu sun erga darbeen booda dhibees ta'e jeequmsas ta'e wal dhabdees ta'e ni hafa yookiin immoo ni dhaabbataa jedha. Egaa kanarraatii kan ka'e namoonni kanaaf kan kana fakkaate kan rakkoo garaagaraa keessa jiran rakkoo kanarraa fayyuudhaaf qabeenya isaanii, qarshii isaanii,
horiiwwan isaanii beeladoota isaanii osoo hin hafiin hafuura hamaa kanaatiif ni laatu. Hafuura hamaa kanaatiifis kan gabbaramu hafuurri kun immoo yeroo dhumaaf gammachiisuudhaaf, yeroo dheeraadhaaf karoora kan isaan hin taane, deebiinsaa garuu dhabuudhaan harka dhabuudhaan booda rakkoo isaanirra kan qaqqabudha jedha. Hafuurri kun isaaniin kan jaallatu amma isaan harkaa qabanitti, amma isaan kennuu danda'anitti, amma isaan qaluufi danda'anitti. Gaafa harkaa dhabame wanti gabbaramu kun gaafa dhabame maal ta'u kan jedhu immoo tilmaamuun egaa nama hin dandeessisa jechaadha. Namni yeroo baay'ee faayidaaf nama jaalatu qarshiin sun, qabeenyi sun gaafa nama harkaa dhumte garagalee nama hin laalu. Hafuurri kunis namoonni amma isaa laataniif, amma isaa qalanitti, amma isaa gabbaranitti malee gaafa gabbaruu baatan tarkaanfii mataa isaa gara jabeen laafisa tokko malee ni fudhataa jedha. Maatiiwwan darban yeroo darban luka isaa jalatti bakka bu'anii dhaalanii ijoollee isaanii dhaalchisanii dhaloota garaagaraa hafuurota garaagaraa dhaalchisanii akka darban ni taasisu. Hafuuronni kunis manadhaa keessatti hidhamanii kan dhiphatan, kan rakkatan hidhamtoota ta'u hafuura kanaatiin. Gadhiisuun hin danda'amu. Namni mana hidhaa galee guyyaa inni hidhe kun isa gadhiise malee eenyumtillee firri kamillee nama gadhiisuu hin danda'u. Maatiiwwan hafuura hamaa harkisanii fi dhalootaan ijoollee isaanii dhaalchisan kunis ijoolleen isaanii qabeenya dhaaluurra, amantaa dhaaluurra, gaarummaa dhaaluurra hafuura hamaa kana dhaaluudhaan rakkoo garaagaraa, giriraa garaagaraa, dhiphina garaagaraa akka isaan dabarsan isaan taasisaa jedha. Namni qabeenya kennaa garaagaraa ijoollee isaatiif laata. Namoonni garuu hafuura hamaa, gabbara hafuura hamaa kana ijoollee isaanii laatanii ijoolleen isaanii akka dhiphataniif, akka isaan rakkatan, hidhaa bara baraatti hidhamanii carraa isaanii dabaree isaaniitiin akka isaan hidhaman isaan taasisu. Hafuuronni horiisaa kunis immoo bifa adda ta'eetiin dursarra kan hin turre ta'aa deemu. Ni socho'u. Nageenya isaanii isaan dhowwu. Suusiiwwan garaagaraa, araadawwan garaagaraatiin akka isaan qabatan isaan taasisa. Ni dhiphatu. Tasgabbii hin qabanii. Hafuurota suusii garaagaraa kan akka buna, alkoolii, dhugaatii, bookaa fi kanaaf kan fakkaatan akka isaan qabaman isaan ni taasisa. Namni araada dhugaatii qabu egaa namoonni suusiiwwan garaagaraatiin akka isaan kufan, akka isaan suusiidhaan qabaman ni taasisa. Hafuurri zaarii kun afaan irratti yeroo tokko tokko immoo wanta nuti hin barbaanne, gosoota nuti hin barbaanne, lapheewwan, suusii lapheewwanii amala garaagaraa akka qabnu nu taasisa. Fakkeenyaatiif hafuura sigaaraa xuuxuu, hafuura kibriitii fuunfachuu, hafuura makiinaa kanaaf kan kana fakkaatan aarawwan garaagaraa akka barbaannu nu taasisaa jedha. Kun keessa keenyatti kan gale hafuurri hamaa kun fedhisaa dursa kan hin turre, dursa kan ture amala mataa keenyaatiin immoo kan nuti hin barbaanne ta'ee keessa keenya kan seenudha. Kunis keessa keenyatti kan seene hafuura hamaatiin. Fedha hafuura kanaatiin dursa kan ture amala keenyaatiin
otoo hin ta'in ta'uu danda'a jedha. Dursa kan ture fedha keenya otoo hin ta'in dhaallee kan finne. Kan nuti feenurra kan ofii isaati fedhu akka raawwannu kan barbaadudha jedha. Waraansa afuuraa kana Yemanaafis tuuggiya. Waraansa afuuraa kitaabni kun kan nu fayyaduuf waraansa afuuraatiifidha. Yemanaafis tuuggiya kan jennu kana lola afuura hamaa yeroo bokkaa otoo hin jedhiin namoota hedduu asmaatiidhaan hojjetan xonqaayota fi warreen xonqolchisan mana isaanii ganna bona otoo hin jedhiin ni qosoqqosu ni rukutu. Afuroonni xonqaayii afuroonni matatii kun mana namoota hedduu ni rurrukutu jechaadha. Mana namoota hedduu ni rurrukutu akkas jechuun ni galuu jechaadha. Ergamanii ni deemuu jechaadha. Lola kana yoo beekne malee tooftaa ittiin lollu kana yoo barre malee isaan kana hinjifachuu hin dandeenyu. Namoonni hedduunis kan isaan hin hubanne balaan guddaan immoo galma yookiin immoo seensa gannaa irratti kan ergaman afuroota ergaman dhuma irratti baay'ee cimaa kan ta'anii fi eebbaa fi barakata kan namarraa fageessan jeequmsaa fi lola kan dhalan amalli isaanii baay'ee walxaxaa kan ta'e ta'uudha. Macaafa qulqulluu keessatti wangeela Maatewos boqonnaa 24 irratti yeroo sanas ji'a sana warra hoosisanii fi warra ulfaatiif isaanii nan gaddaa jedha. Akkuma wangeela Maatewos boqonnaa 24 irratti በዛን ወራት ለእርጉዞችና ለሚያጠቡ ወዮላቸው akkuma jedhu haa ta'u malee baqni keessan gannaa fi ganna yookiin immoo guyyaa sanbataa hin ta'ini jedha. Guyyaan baqannaa keessan gannaa fi guyyaa sanbataa hin ta'ini jedha. Ganni ganna akkuma beekamu fageenyatti kan hin mul'anne, ganni fageenyatti kan hin mul'anne, ijoonni keenya kan itti dadhaban, naannaa keenya irrattis qofa kan murtaa'an kan turan, bishaan qulqulluu kan itti boora'u, armaan olitti immoo kan laalle lafti firee ishii qabachuudhaaf kan isheen itti simattu, kan ishee itti qopheessitu mallattoowwan garaagaraa waqtii kana miqqanyaan yookiin immoo seexanni kan nu balaaleffatu waqtii itti ka'uudhaa jedha. Guyyaan dilbataa immoo guyyaa boqonnaati. Guyyaa Waaqayyooti. Guyyaa eebbifamaadha. Guyyaa sagadaa, guyyaa sirna qulqulleessaa, gaarummaan, eebbi, hojiiwwan eebbaa Waaqayyoof itti dhiyaatudha. Jimaataa hanga wixataa hanga jimaataatti kan hojjenne kabaja isaatiif immoo kan itti galata dhiyeessinuu fi kan itti boqonnudha. Kan itti eebbifamnu guyyaa kana guyyaa sanbataa waan ta'eefidha. Horii isaan daabiloos immoo guyyaa itti ofirraa waraannuu fi waa'ee keenyatti dhiyaannudha. Guyyaa itti sochoonudha. Kana raawwachuudhaan lola yookiin immoo badii biraatiin tooftaa kanaatiin daabiloos waraana isaa nurratti bana. Warra hoosisanii fi warran ulfootaaf kan jedhaman immoo dhiphina, hammeenya, dabiinsa kan jedhan garaa isaaniitti baatanii miqqanyummaa
jireenya namaa irratti balaa geessisuudhaaf, rakkoo fiduudhaaf warra muran hafuura kanaan warra deddeebi'an, yaada isaanii laphee isaanii keessatti qabatanii warra deddeebi'an warra ulfa jedhamu. Dabalata rakkoof gidiraa warra ulfaa'anii jiran, miidhaa warra kaanii warra barbaadan, badiinsa namaa kan fedhanii fi asmaatii fi muraatiin karaa muraatiin kan darban warra kaan rakkoo dhiphina irratti qaqqabsiisuudhaaf warra qophaa'an isaan kun immoo warra garaatti baatan jedhamu. Warra hoosisan kan jedhaman immoo guyyaa guyyaatti kan dubbatan, namoota kan balaaleffatan, warra qoosan, warra jiraatan jireenyaa fi jireenya namaa keessatti qarshiin humnaatiin haa ta'u, hafuura hamaatiin haa ta'u, gargaaramanii warra daban yookiin immoo miqqanyoota warra ta'an gidduu jireenya namaa galanii dabiinsaa fi hojii hamaa daabiloosiin warra tajaajilan, seexanaan warra deeggaraman isaan kan ammoo warra hoosisan ittiin jedha. Daabiloosii fi maqaa isaaf kabaja waaqeffannoo bifaan warra laatan lukkuu bifa garaa garaatiin qaluudhaan, isa kanaatiif ji'a kana immoo isa kanaatiif jechuudhaan waliin jechuudhaan hafuura kana qooqa cidhaa godhamee beelladoota osoo hin hafiin hafuurota hamaatiin cimsanii kennaa garaa garaa kan isaaf dhiyeessan baroota irratti seexanoota faana waliin kan jiraatanidha. Abbaa kabajaa kan ta'e gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos isa beekuudhaan ogummaa fi mul'achuun hafuurri akka isinii kennamu isiniin kadhadhaa jedha. Efesoon boqonnaa 1:7 gubbaa irratti የክብር ባለቤት ጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ ጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ አምናለሁ። ጎፍታ ኬኛ ቆርቸ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ቤኩዳን ሁበቹዳን አፉር ሙልጠቹ አካ ኢስኒ ከነሙ ነን ጀዳ ቁልቁልች ጳውሎስ ጆሌ ነሞታ ሁምና ኢሳኒቲን dhumuudhaan mataa isaanii gahaa yookiin immoo aarsaa taasisanii dhiyaasuudhaan ciminsa cimaa argatee isaanin faana gurmaa'ee daabiloos ni jiraata. Wanta akkasii irratti gurmaa'ee kana kan hin eeyyamamne macaafa qulqulluu irratti kan hin barroofne kana hojii hin taane ni raawwatu. Isaanis gartuu yookiin immoo waldaa seexanootaa ta'uu jedha. Amma agartanitti yoo ta'e keessumaa biyya keenya keessaa akkuma raawwatamu keessumaa biyya Ameerikaa keessatti የሰይጣን ማህበርተኞች kan jedhaman jiru. Waldaa seexanootaa kan jedhaman. Seexana qaamaan kan argatan. Harka isaanii muranii birciqqoo yookiin kubbaayyaa jala qabanii yaa seexana koottuuti dhugi jedhanii sadarkaa hanga dhiyeessuutti qaqqabamaa jira. Waldaa seexanootaa dhiiga dhangalaasuu gara jabummaa hammeenyummaa kan yaadaniif kan raawwatan waldoota seexanootaa ni ta'uu jedha. Waliigalasaa waggaa waggaatti eebba waqtiiwwan eebbaa eeganii kan horiyanii fi kan ka'an afuroonni zaarii afuroonni kun bilidas ta'e ilma namaas dhiiga isaanii gabbaramu kan gaafatan horii isaanii akka hin dhufne jechuudhaaf horii isaanii qorrisiisuuf jecha bakakkaa lolaa lafa sochii kanaaf kan kana fakkaatan badii cubbamootaatiin xuraa'ummaatiin sababa kanaatiin uumame balaawwan kunis akka uumaman ni taasisu. Karaa faallaa ta'een immoo yeroo gannaa waqtii gannaa bokkichi sun hangi bokkichaa akka gabaabbatu akka badu moruudhaan beelladoonni horiiwwan akka miidhaman qabeenyonni akka barbadaa'an ni taasisuu jedha. Badiin dhufeeraa
nagaas ni barbaadu isa garuu hin argatu. Horiisaa fi hori'ummaan irratti ni dhufa. Oduu ni hordofu, raajichaas birattis mul'ata irraa ni baqatu. Lubicha birattis barnoomsa, jaarsolii biratti immoo gorsi ni badaa jedha. Raajii Hizqeel boqonnaa 7:25 irratti ጥፋት መጥቷል፣ ሰላምም ይሻሉ፣ እርሱን አያገኙም። በድንጋጤ ላይ ይመጣል፣ ወሬን ይከተላል። ከነቢዩ ዘንድም ራእይን ይሻሉ፣ ከካህኑም ዘንድ ትምህርትም፣ ከሽማግሌዎች ዘንድም ምክርን ይጠፋል። ሉቦተ ብረት ጎርስ ጃርስ ብራቲ ጎርስ ni bada jechuudhaan raajii Hizqeel boqonnaa 7:35 irratti dubbatamee jira. Kutaan salgaffaa barnoota keenya har'a kanumaan yoo goolabamu, kutaa kurnaffaa immoo afuurota callee kan jedhudha. Afuurota callee. Afuurri callee maalidha? Egaa akkuma beekamu kitaabni kun Amaariffaarraatiidha hiiknee gara Oromiffaatti isin barsiisaa kan jirru maree Oromiffaan kan barraa'e hin jiru. Oromiffaan barraa'e kan taa'e tokkollee hin jiru. Egaa akkuma beekamu namni hundumtuu daabiloosiin lola daabiloos injifachuuf waraansa daabiloos jalaa ba'uudhaaf barumsa kana dhaggeeffachuun dirqama ta'a. Isin barattanii maatii keessaniif, hiriyoota keessaniif, firoota keessaniidhaaf dabarsuun dirqama ta'a. Kanaaf sabiskiraayibii sheerii taasisaatii barumsi kun hunda keenya bira haa galu. Barumsi kun kitaabni kun hunduma keenya kan tuquu fi kan laallatudha. Kanaaf cimaatii baradhaa, dhaggeeffadhaa, waliif dabarsaa. Namoonni haa fayyanii lakka akkasidhaayi, calleen akkasidhaayi, afuurri zaarii akkasidhaayi, afuurri xinqulaa akkasidhaayi, afuurri matatii akkasidhaa jennee barumsa guddaa akka itti argannuu fi akka itti fayyinuuf malee waa biraatiif miti. Egaa akkuma beekamu kaffaltiin nu kaffalamee miti kan tajaajilaa jirru bilisadha. Isin immoo bilisa dhaggeeffadhaa. Yoo danda'ame dhaggeeffachuun sabiskiraayibii godhaatii walii dabarsa dhaggeeffadhaa. Kutaa kurnaffaa yeroo itti aanu callee fi afuura callee kan jedhudha. Calleen maalidha? Namoonni faayaaf kan itti fayyadaman calleen jira. Calleen biraa immoo afuurri kun maaltu isaaf ta'a kan jedhu waliin laallaa. Horaa bulaa deebanaa Waaqayyo hunda keessan duukaa ta'u waa namaarraa sinaa eegu.